Bira jirtuu hordoftoota keenya kun yuutuubii Tulluu Ambalaati. Yuutuubiin Tulluu Ambalaati sagantaa darbeen seenaa qabsaa'aa hangafa Muhammad Gadaa Qaalluu isin dhiyeessuun ni yaadatama. Qophii har'aatiin immoo seenaa intala Muhammad Gadaa Qaalluu Aadde Aishaa Muhammad isin dhiyeessinaa dhufana turaa. Aadde Aishaa Muhammad Gadaa teessootu bara 1912 akka lakkoofsa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa godina Baalee aanaa Harannaa Bulluq ganda Bakkayyee zoonii Hayya Gurraachaa iddoo addaa Luugoo jedhamutti abbaa ishee Muhammad Gadaa Qaalluu fi haadha ishee Aadde Guyyoo Caakkoo Intaleerraa dhalatte. Aadde Aishaa dhalattee hanga umriin ishii qabsoo gootti ijoollummaa isheetiin akkuma daa'imman yeroo sanaa kamittuu taphoota adda addaa kan akka dhukannaa, wallaansoo, fiigichoo fi gulufsiisa fardaa obboleewwanii fi hiriyoota ishee wajjin taphachaa guddatte. Aadde Aishaan qabsoo gootummaa fi leenjii loltummaa abbaa ishee irraa kan dhaaltee fi kan baratte yoo ta'u, dhalattee yeroo umriin waggaa 14 ta'u yeroo jalqabaatiif bara 1926 akka lakkoofsa Itoophiyaatti lola naftanyaa wajjin waraanni Muhammad Gadaa Qaalluu godina Baalee aanaa Dalloo ganda Dayyuu iddoo addaa laga Dayyuu jedhamutti taasise irratti yeroo jalqabaatiif kan hirmaatte ta'uu seenatu ifoomsa. Haaluma kanaan Aadde Aishaan aanaa Harannaa Bulluq ganda Aanolee iddoo addaa Dibbee Liloo jedhamutti garee loltoota naftanyaa keessaa diina ajjeesuudhaan qawwee albeenii jedhamu diinarraa akka hiikkatte seenaan ragaa baham. Dabalataanis garee diinaa irraa loltoonni hedduun harka ishee irratti lubbuun kan baate ta'uu isaa seenaan ni dubbata. Qabsoo Aadde Aishaa Muhammad Gadaa Qaalluu iddoowwan baay'ee irratti naftanyaa irratti akka dhukaasaa turte ni dubbatama. Iddoowwan kanneen keessaa lola Dibbee Liloo irratti geggeeffame, lola Dayyuu, lola Hamballaa fi lola Boobiyyaa kaasuun ni danda'ama. Mootittii Aadde Aishaa Muhammad Gadaa Qaalluu loloota armaan olitti tarreeffaman irratti yeroo umriin ishii ijoollummaa irraa kaasee akka hirmaattee fi lola kanneen irratti injifannoowwan boonsaa galmeessuudhaan gootota dubartoota Oromoo seenaan isaa yaadatu keessaa ishee tokko taatee galmooftee jirti. Aadde Aishaa Muhammad Gadaa Qaalluu erga naftanyoonni abbaa ishee mana hidhaa keessatti summii waraanaan ajjeesaniin booda waraana Jeneraal Waaqoo guutuutti makamuudhaan lolaa turuu ishee yeroo lubbuun jirtu dubbachaa akka turte maddi odeeffannoo keenyaa ni mirkaneessa. Aadde Aishaan abbaan ishee Muhammad Gadaa Qaalluu yeroo qabame irraa eegalee wadaa qabsoo Jeneraal Waaqoo guutuutti dhibee hubaarraa baafachuudhaan waan kennaniif isheenis waraana Jeneraal Waaqootti makamuudhaan qabsoo akka itti fufte ni dubbatama. Aadde Aishaa Muhammad Gadaa Qaalluu akkuma qabsoo Oromoo keessatti gahee gootummaa dubartummaa isheetiin dirree lolaa adda addaa irratti hirmaattee aarsaa guddaa kafalaa turtetti qabsoo jireenya maatii ishee keessattis umrii ishee waggaa 17tti bara 1929 akka lakkoofsa Itoophiyaatti abbaa manaa ishee Samatar Maanee wajjin bultii ijaartee akka turte ni himama. Aishaan jireenya ishee keessatti maatii ijoollee dhiiraa 2 fi dubara 4 walitti qaban ijoollee 6 horatanii jiru. Aadde Aishaa Muhammad Gadaa Qaalluu mootittii gameettii taatus addunyaa kanarraa umriin ishee waggaa 108tti gaafa guyyaa 8 ji'a Muddee bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sababa dhibee yeroo gabaabaa dhukkubsatteen addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Naannoo hedduu fate isa kanaaf miiragaa baddannoo laalaa dhaqaa isa kanaaf ragaa baddannoo laalaa dhaqaa mana isaatii jirtee ibiddatti unkurti inni du'aa duraa hafe du'aa bira hafe yeroo siratee galu abbuma isa dhalchee wal laalarree garuu wal ilaalarree mara qe'ee ofii gaafata qe'een bakka hin jirtu haadha ofii gaafata haati biiftuu hin jirtu booyee lafaan dhufee maraashee biyyaa ba'ee daggala ofii seenee qabsaatti makanii kunoo qabsaate kalee jibbisu yaasee hadha aaditu baasee kun arrabsamuu qabu homaa badii hin qabu kaleessallee ummata hadhatu mirgaaf dubbata haadha ofii kadhabe kalafeen isaa cabe kalafa ofii dhabe eenyuun bira qubata maaliif taa'ee gubata bosona jiruu beeka itti adeemee hubata bosona jiruu beeka itti adeemee hubata yoom jartuu namaa taate diina jala gubata yoom jartuu namaa taate diina jala gubata hin gubatu ammas taafillee haa hubatu